كيسما إساها كبجوجة. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قربان قال للنبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي النجد قال للنبي نبي النجد ما الجدين أو سنين آدامي قال نجد رسولي لا تغضب هن آرين لا تغضب هن دلنين amalli kee akka amala gaangeen ta'in jee osuma amma nagaa namaan deemtu amma namaan finqiltu osuma amma nagaa wajji kofaltee taphattu ka ija si diddiimeffatu akkasin ta'in jee amma nagaa waliin jirtaa bar amma ija si diddiimeffata hin fagaatu amala gaangeedha akkasin ta'in jee laa taqdab hin dallaniin fuq hin je'in amala gaangee dhiisaa jee amala gaangee kana waa hedduu nama fida waa hedduu nama fida namni yoo akka fedhe dhabillee akkam feene ta'a kana fa'a nama fide jechuudha akka fedhu dhabee namni keessawoo akka baqataa kana fa'a akka fedhu dhabe inninis akka fedhu dhabe isinis akka feetu dhabde akka fedhan yoo dhaban akkam feene ta'an kanaafuu fuq je'aa deema jechuudha hedduu namaa amala isaan beektu har'a bishaan lagaati boruu azaaba jahannamiiti laa taqdab hin dallaninii فرددني ددبس مرارا ترى هدوني ددبس قال نجد لا تغضب هندلنني فردد الرجل على النبي قربان نبيرات دبي ددبس نادام جنان رسول الله نتبى ددبس لا تغضب هندلنن رواه البخاري معناه دبي وان دلنسون كيرتك اجلتون دلغين جچو دلنسون مال نما غوتي yoo nama tokkotti aarte dhawe yookaan ajjeesi yookaan hidhi yookaan arrabsi waan takka namaan jette jechuun waan isinirra nama qaceelchitu san hin dalaginii jedhe namni islaamaa dallansuu jala deemurraa dhoowwamee jira jechuudha gabaabdumatti gama dallansuun ta'e deemisiin jette jala deemurraa dhoowwamtee jirta hadiisni arbaciinaa kun dawaa guddaa gorsa guddaa keessa jira lubbuu ittiin gorfamtuuf.